Keessattuu warri karaa baankii ergachaatii jirtanii baga gammaddanii wanti har'aa waan ajab nama jechisiisu oolumaan sharafa maallaqaa baankii irrattis akka ajaa'ibaatti dabalee akkasuma immoo gabaa gurraachi nan qaqqabdu jechuudhaan baankii jalaa fiigaa jira. Kana jechuun kallattii lamaaniinuu biyyi irratti hin daballe hin jiru. Fuuldurattis immoo gabaa gurraachis ni dabalaa kan jedhu odeeffannoo akkasiitu jira. Ishee kanas quba qabaachuun har'as immoo kan biyyoota 19 olii walitti qabuudhaan kallattii lamaatiin baankii daldala Itoophiyaa irratti akkasuma immoo Itiyoo Bilaak Maarkeet yookaan immoo gabaa gurraacha irratti Oman Riyal, Saawud Arabiyaa Riyal akkasuma Chaayinaayyiiwwan Ameerikaa Doolaarii, Yuuroo, Paawundi Sterlingii, Dubaay Diraham, Kuweet Dinar, Yaman Riyal, Bahareen Dinar, Kanaadaa Doolaarii, Ijiptaan Paawundii, Beerut Doolaar, Joordaan Dinaaraa fi Doolaara, Katar Riyal, Awustiraaliyaa Doolaar, Suuziin Firankii, Turkii Riilii, Israa'el Shekel, Suudiin Kiroonii fi kanneen kana fakkaatan isinii qabadhee dhufeetii jira. Egaa biyyi hin daballee hin jiru. Karaa baankiis akkasii akkasuma immoo karaa gabaa gurraachaanis immoo daballee jira. Sadaffaa irratti Awwaash baankii daldala Itoophiyaa irraa akka caaluf fooyyee qabu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himee ture. Isin immoo odeeffannoo guyyaa guyyaatiin dhufu hordofuudhaan walitti fiddanii wal madaalchisuun keessaa kan caaluf fooyyee qabu kan isinii ta'e filachuun ergachuutii dandeessu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Arrasii Oktoobarii 10/2025 sharafni maallaqaa ni dabale moo ni hir'isee kan jedhu irratti dabaleetu jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin isa kana waliitiin ilaalla. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftan sabiskiraayib gochuun miseensa chaanala keenyaatti dabalama maatii inni ta'a. Akkasuma immoo viidiyoo kana namni isin qaqqabe hundi keessan warri na jaallattanis warri na jibbitanis yaada keessan akkasumas sabastaayitii keessan koomentii irratti barreessuudhaan viidiyoo laayik sheer gochuudhaan aga xumura viidiyoo kanaatti waliin turaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif illee bira qaqqabsiisa. Warri hin beekneen dhageenya jiraachuu danda'u haga ammaallee waan ta'eef egaa amma kallattummaatiin viidiyoo isinitti dheeressu gara oolmaa sharafa maallaqaatti yeroo darbinu jalqaba gabaa gurraacha irratti itti aansuun immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti meeqaan akka waliin ilaallaa jechuudha. Oman Riyaalii tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 437.85 karaa baankii immoo 383.42 oliitu jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko guyyaarraa karaa gabaa gurraachaa 44.82 karaa baankiis immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko 37.49 olii jira. Akkasuma Chaayinaayyiiwwan karaa gabaa gurraachaa 23.60 karaa baankii immoo 19.37 Ameerikaa Doolaarii karaa gabaa gurraachaa 167.47 karaa baankii immoo Ameerikaa Doolaarii tokko 140.60 Yuuroo karaa gabaa gurraachaa 194.53 karaa baankiis immoo 163.49 olii jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa 223.0 akkasuma karaa baankiis immoo Paawundi Sterlingiin tokko 184.78 Dubaay Diraham karaa gabaa gurraachaa 45.79 karaa baankii 38.29 Kuweet Dinaarrii karaa gabaa gurraachaa 548.29 karaa baankiis immoo 451.90 olii jira. Fakkeenyaaf Kuweet Dinaarrii guyyaa kaleessaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 449.49 oliitu jira jechuudha. Akka biyya keenyaatti jijjiirama maallaqaa hundarra kan caalii tokkoffaarra jiru Kuweet Dinaar ta'uu isaa ni beektu. Kana jechuun egaa har'a baankii irrattis gabaa gurraacha irrattis akkuma caalmaa isaatti dabalii tokkoffaa isaarra qabateetu jira. Inni itti aanu Yaman Riyaal karaa gabaa gurraachaa 0.70 karaa baankiis immoo Yaman Riyaalii tokko guyyaarraa 0.62 inni itti aanu Bahareen Dinaarrii karaa gabaa gurraachaa 446.31 karaa baankiis immoo Bahareen Dinaarii tokko guyyaarraa 391.60 olii jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaarii karaa gabaa gurraachaa 120.11 karaa baankiis immoo Kanaadaa Doolaarii tokko guyyaarraa 105.16 olii jira. Ijiptaan Paawundiis karaa gabaa gurraachaa 3.53
karaa baankii 3.10 akkasuma beerut doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 168 23tiin olii jira. Joordaan dinaarrii dinaara dhayyoo ta'e guyyaadhaa dinaarrii tokko karaa gabaa gurraachaa 237.37tiin oliitu jira. Karaa baankii immoo 207.94tiin olii jira jechuudha yoo dinaara ta'e. Dinaara immoo gara doolaaraatti warri akkamittiin akka argachuu dandeessan Ameerikaa doolaarrii karaa baankii guyyaarraa 140.64 karaa gabaa gurraachaas 167.37 haala kanaatiin dinaara gara doolaaraatti yeroo deebistan doolaarrii tokko immoo miiqettanii herrega keessan akkasitti baay'isuu fi baafachuutii dandeessu. Inni itti aanu Katar riyaalii karaa gabaa gurraachaa 43.32 karaa baankiis immoo Katar riyaalii 40.33tiin oliitu jira. Awustiraaliyaa doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 110.20 akkasuma karaa baankiis Awustiraaliyaa doolaarrii tokko guyyaarraa 96.60tiin olii jira. Suuziin firankii karaa gabaa gurraachaa 208.82 karaa baankiis immoo 172.42 Turkii riilii karaa gabaa gurraachaa 4.0.25 karaa baankiis immoo 4.24 Israa'eel shekel karaa gabaa gurraachaa 51.67 karaa baankii immoo 45.25 inni itti aanuu fi inni dhumaa Suudiin kirooniidha. Suudiin kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17.67 karaa baankiis immoo 15.48tiin oliitu jira. Oolmaa sharafa maallaqaa guyyaa har'aa ittiin olii karaa baankii fi akkasumallee gabaa gurraacha irratti kana fakkaataa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe egaa baankii irrattis dabalee jira. Gabaa gurraacha irrattis immoo dabaleetu jira. Keessattuu warri carraa karaa gabaa gurraachaa kana hin argannu jarri keenya nuuf hin eeyyamanii jettan yeroo baay'ee baankii irrattis dabalee jira waan ta'eef aariif xaarii ciqiciqee dallaalaa akkasuma dallaalaan tolaman namaan ergu wanta keessaa fudhatu kutatullee ni qaba waan ta'eef warri karaa baankii argattan carraa qabeeyyiidhaayyuu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf abdiin kutiinaa haala kanaatiin carraa kanatti fayyadamaa dhumarratti yoo barbaachisaa ta'e isinitti mee jira deddeebiitiin jechuudha. Awaash baankii daldala Itoophiyaarraa akka fooyyee qabu warri irratti ergettanii bareedaa gaariidhaan caala jettanii koomentii irratti yaada keessan qooddan ni jirtu. Bilis koomentii walii keessanillee dubbisaa achirraa waa barattu waa hubattu akka walitti dhufeenya keessanii biyya jirtanillee achuma koomentii irratti wal gaafachuutiin lakkoofsa dallaalaa walii kennitanii wal deeggaruu dandeessu kan jedhu yeroo hundumaa yaada isinii kaasa. Amma dhumarratti baankii Awaash irrattis immoo meeqaan akka oole waliin ilaallaa jechuudha. Laayikochaa gaxumuraatti ammallee turtii keessan viidiyoo kana waliin godha. Arras egaa Oktooberii 10/2025 Awaash baankii irratti Ameerikaa doolaarrii tokko 143.49 akkasuma yeroo 166.57 paawundi starlingii 191.1 akkasuma suuziin firankii Awaash baankii irratti 173.085 Saudi Arabiyaa riyaalii Awaash baankii irratti guyyaarraa 42.40tiin oliitu jira jechuudhaan itti aanu Dubaay dirham Awaash baankii irratti 43.33 akkasuma Kanaadaa doolaarrii 104.30tiin olii jira kan jedhu. Awaash baankiis immoo beeksisa mataasaa baasee maxxansiitu jira jechuudha. Egaa as keessatti warri karaa gabaa gurraacha ergachuu dandeessanii ni beektu akkam akka gootan. Warri baankii irratti ergattan immoo baankii daldala Itoophiyaa moo Awaash wayyaa kamtu fooyyee qaba kan jedhuun keessaa filachuu dandeessu. Baankolii kana lamaan irraa kanaaf Itoophiyaa keessa hedduun baankii akka jiru kanaan duras dubbadhee ture isinis ni beektu. Isaan kanatu fooyyee qabaachuudha. Baankii daldala Itoophiyaa fi akkasuma Awaash baankii daldalarra Awaashtu caalaa akkasuma Oromiyaa warri jettanii Oromiyaan filatiina maaliif baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef akkasuma Abinisiyaan illee ni jira. Baankolii hedduutu jira. Irra caalaan namaa garuu 175 ol daldala Itoophiyaati kan inni filatu waan ta'eef isin warri ala jirtan kun immoo viidiyoo hordofuudhaan guyyaa guyyaarraa infoormeeshinii hordofuu dhaga'uutiin
carraa keessanitti fayyadamaa kasiniif ta'ee fudhachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jaa. Hagammatti wanna wajjin turtaniif galatooma. Akkasumas saabastaayitii keessan yaada keessan viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo biraatiin akan dhufutti baay'ee.